Nama taratera begitu hi. Tagaraji terus Rabbi terus tak keruaket. tak. Isira afurin gorini jani raba. Jarti opere saja tani fidyar kasahay tumtani rabaftan. Lama. Taninan silakan udah faroro kabu. Jen ana bocifte gemucur tibar batun jurtu. Me Jadi ilmana tibar batun jurtu. Tapi pernah dibabbe ho kabdu. Oromo jual rokit. Obberes ke jawab jual rokit. Intara abba jarti ke gere tu jual rokit. Dese sabaknya jadi tekan dina hamat ya tiba. Fitting gadda. Gerul man Oromo serat tuan terkatabe ho kabdan. Mana toko digani mana jaran biru. Ani arran tanagabbe ilman Oromo badikana tanam ballese. Obberes ke ya kan awal jual narar sawan jekam fitu ni beita. An interesani sama ya tajansani. Wan berarti tenaf. Oromo ma jete beita. Ya sabjati wala ban idila me wala do amare tujan ya jaran abdi lon dibicha bakara barate man kana onni siya bele beta cita hamani dum makati bicha sidura ka ko bala bokollo ati zakko ya ati amalle hina manamtu Oromo diva magabade din no blesa khiya joli narar sajani je fitunin dandayet السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تجعل توب يرجرتو المان رومو قالي وانسان ولا مرقه سيرتان بكجر تنت نجا بسلام انكو كان انرا بركه كلن سرام برسه سيناده كبو سينين جچا الراس ولا درچون فادو عبد غوا ديرا كان غبه المان سابر بادچو همبين خا فرمات إلمان ساكت فرق واني سافر رويا مال تو يسرد دركما مال غد وككب درسي يادو هندن دين يرا لافا يرا غوا هندلالي وجين يرا سننو جي اجرن سنو هنگين كيميا إكرامي أمتا سمو دوكي هرفا غنا maaltu narra dhufuutaa if dura yaaduu hin dandeenye waan itti as deemaa firraan agarre dhalaalleen walii lama dubartiilleen walii lama dubartii gawwaa yoo jaan ikraamee fi kimiyaa zakkoon garuu mujriimallee ta'u shaaqir aqlii teessanitti isin taphachaa jira sammuu teessanitti waan isin godhaa jiruus harkaa jirtanii maal akka isin godhaa jiru mee bakka raaqabat tambee kaayisa kana haramitti akka deemu maal akka yaade maal godhuuf akka deemu maal gochaa akka jiru beeytan hima isin hin beeytan isinitti taphachaa jira isinitti taphachaa jira asiin dhuftan asiin jijjiire asiin dhuftan asiin jijjiire sammuu teessanitti isin taphachaa jira ummata sammuu qulfiidha isin harkatee jira hayyee gaarramee maal dubbattan akka isin godhu jira laaltanii gartanii arra maal dubbachuu deemtan akkam ta'uu deemtan mee kanaafu arragaa alhamdulillahi rabbil alamin Oromo maal jette dhageessanii haqni ni qallata malee hin cetu haqni ni qallata malee hin cetu takka jettee lama jettee hayni bahaa jira arkaa jirraa ogguma takka illee kijibni yookaan sobni mohotamaadha dhugaan garuu yoomiyyuu eessattuu bikka kamittiis dhugaan mohotaadha namni sobarra wal jaaree kijibarra wal jaaree kijibarra walii galee shirarratti walii galee deemu hanga fedhe naarkaa jechaa oollee amna fagoo tarkaanfii dheertu tarkaanfachuu hin danda'u waliin tarkaanfachuu hin danda'u dubbii tana dhugoomsitanii jirtan isinuu waan dubbii tana dhugoomsaati isin jettutti uumamee isin jettu tahaa jira saayibni kan du'aa deenis taa'ee boqotte maatiinsaa yookaan haati manasaa hayyuun
jabduun akka sibiilaa utubaa sibiilaa Dr. Furmaateenis hayyummaa isaaniitiin beekumsa isaaniitiin obsa isaaniitiin dhugaan dhaabbatanii dhugaadhaaf qabsaa'u jiraachuu isaaniitiin injifatoo tahanii argamanii jiranii jechuudha. Feenaanuma dhaadachaa ooltan malee ammallee maaliin isin jechuu barbaada? Dhugaan yoomiyyuu yoomiis taanaan eessattis taanaan dhugaan moohotaadha. Mootaa jiran isin injifachaa jiran. Dhugaadhaan dhaabbatanii dhugaa qabatanii tarkaanfachuudhaan. Yaa jaran abdi loon dibicha baqaraa. Baraatee ammaan kana wanni si hafe ni beektaa? Citaa haamaniituma akka dibichaa si dura kaa'uu qofa baala boqqolloo. Aada mormas si kaayanii citaa haamanii si dura kaayanii dhaabbattee dheeduu. Kottaa mina bira taa'u takka ijoollee. Kimiyaa fi Ikraameenoo ummata sammuun hin dalayne nadhoo sammuun hin dalayne horofa gannaa dhoqqee. Maaliin isin jaaga isin dhalaadha silaa wayii. Dhalaallee dubartiillee maqaa balleessanii dhalaan ammoo yoo dhalaa jennee guututti walitti isin qabu haa ta'u taatee dhalaa jeeyina hayyuu akka Furmaatee Jawaadee tanaa jira. Dubartiillee maqaa balleessanii. Kanaafuu mee eessa seentan goda kamtu isin fuudhu goda kam seenuu deemtan shira xaxxuun xaxxeen xaxamtaniiti hallayyaa seenaa jirtan akkuma saayibni kiyya Jawaadeenuu jee xaxxuun xaxxeen xaxamtanii hallayyaa seenaa jirtanii jee isin baanaa bara wanni inni jeessan dhugaadha xaxxuun xaxxeen xaxamtaniiti hallayyaa seenaa jirtan isin faayidaa takka hin qabdanii waa takkaas godhuu hin dandeessanii sammuun teessan horofa duraanuu yaaddee bakka qabachuudha wallaalte nama sammuu yaaddee waan bareedaa yaadu waan bareedaa hojjetu irratti gufuu ta'uudhaaf xaxamtanii xaxxuun isin xaxxee as isin baafte. Miniin gilaas waan hiikan qabne wanni isin hojjechaa jirtan kun. Arrazakkoon akka saamunaatti isin harkaan mucucaachaa jira sammuutti isin taphachaa jira. Lammataa ati zakkoo kiyya ati ammallee hin amanamtu Oromoon dhiifama gaafadheetiin obboleessa kiyyaa ijoolleen araarsaa ja'anii jee fixuun hin danda'a jettu. Odoo nama sammuu qabaattu taate dhugumaan obboleessa beeytee maanaa obboleessa jechuun maal akka taate nama beeku taate obboleessa keetti irratti har'a diina taate ittiin haftee irratti hin qabsooftu baabaa. As garagalteeti waan amma jettu kana silaa afaaniin osoo hin ta'in qalbii qulqulluudhaan hojiidhaan goote niin gammada ture. Abbaan fedheewu kadhiifama siin goone hin jiru. Maaliif badii dabarteerraa yoo nifi gorsa fudhattee karaa deebi'eetii rabbii kiyya kadhadheetiin hin tobbadha jettee kaas deemtu dhugumaan gaa yoo dhugumaan kawaan kana gootu garuu immoo hin amanamtu. Maaliif gaararraatti torba jijjiiramta gara gaggal kaa agartee fakkaachaa waan jirtuuf ammallee hangama qiyyaan sin amanu garuu. Laakiin ammoo Oromoon miskiinaa, Oromoon hayyuudhaa, Oromoon baadhattuudhaa hunda dandeessuudhaa yoo ati niin tobbadha jette siif dhiifama siif gooti. Siif obboleessa keetii wajjin illee walitti ni araarsiti. Abdiin qabattiin amana. Garuu ati najisa torba dhiqan hin dhiqamne sani. Torba dhiqan hin haramtu ati hin amanamtu. Maalirra dhaabbatanii si amananii walitti si araarsan. Deemii seenii si araarsine jennee ogguunii fi manatti isa bira si deebisan. Akka seentee gurbaa daranuu lubbuusaa dhabamsiiftuu fi eenyus si amaname bakka irraa sirraa qabatan hin qabdu. Odoonii fi nama amanamu taate waan kana hagootu taate ittiin gammada. Baay'ee takkaan itti gammada. Adawwii fi shira xaxxuun san fi atii fi fakkaattoonni kee hundinuu waan kanarraa dhaabbatanii gama waan bareedduutti yoo kaas deebitan taate silaanii gammadu. Garuu ati nama san godhuu miti. Nama shira keessatti jaaramee shira yaaduu fi
obboleessa haasiduun aa'oo seente aa'oo ilkee gaseentee jirti. Dantaa yeroo takeessa jirtu ta'e malee waan boru ta'a heegaree jireenya maatii obboleessa keetii ijoollee isaa sanii fi fuulduree isaa heegaree isaanii waan si yaachisu irratti hin fakkaanneeti. Teeta ammaa takeessa jirtu tana malee. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa soollee isin irra dheeradhee galatooma.